Tajaajilli socho'aan iddoo tokko Addis Masoob kutaa magaalaa Lammii Kuraatti tajaajila kennuu eegaleera. Jiraattonni kutaa magaalichaa tajaajila kana argatan yaada kennaniin rakkoo kenna tajaajilaa magaalaa Finfinnee keessa waggootaaf turan furuuf tarkaanfii mootummaan fudhataa jirus jajjabeessaadha jedhan. Rakkoo guddaan akka magaalaatti ture tajaajila wal qabate hanqinni bal'aa waan tureef sana jijjiiruudhaaf immoo mootummaan kallattii addaa kaa'ee tajaajila iddoo tokko yookaan one stop shopping kana haala baay'ee nama dhibuun kutaa magaalaa garaagaraa keessatti jalqabee jira. Rakkoo sana immoo bu'uurarraa hojii furuudha jechuudha hojiin hojjetamaa jiru kun. Karaan dura rofaa dhaabbattee eeggattee dabaree keetiin tajaajila argachuu fi amma immoo ol seenteetuma fudhattee ba'uun kun dhugaa dubbachuudhaaf haalli amma itti jalqabne kun kana caalaa cimee yoo deemu ummanni keenya rakkoo kanaan dura ture irraa obbaafachuu danda'a jechuudha. Tajaajila si'ataa amma argataa jiran kanatti gammadoo akka ta'anis dubbataniiru. Tajaajila kan dhaloota sartifikeetii dhalootaati kan fudhadhe baay'ee saffisaa bu'aa bahii kan hin qabne jechuudha. Haala salphaadhaan yeroo saffisaa ta'e keessattidha kan fudhadhe baay'ee tajaajila baay'ee bareedaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf tajaajila iddoo tokko tajaajiloota adda addaa bakka tokkotti uummanni argate sa'a murtaa'e daqiiqaa murtaa'e kana keessatti argatee deemuun baay'ee gammadee jira. Akka nama tokkottis anis tajaajila kana fudheen jira. Daqiiqaa muraasa keessa fudhannee tajaajila kana argachuu fi iddoo hundatti argamuun isaatti tajaajiloota baay'ee bakka tokkotti kennamuu isaatiin uummanni keenya gammadaa ta'uu fi kun immoo gara fuulduraas akkanumatti bal'atee akka cimee deemuu barbaanna. Tajaajila amma kennamaa jiru kanaan hawaasni gammadaa jira. Nutis hawaasni keenya waan fedhu argatee gammaduu isaatiin ni gammadnaa kan jedhan ammoo hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa obbo Admaasuu Dachaasaati. Tajaajilli jiraataan magaalaa gaafatu bifa qindaa'aa ta'een bifa si'ataa ta'een yeroo gabaabaa fi humna gabaabaa qofa fudhatee bifa kennamuu danda'uun kennamaa jiraachuu isaatiin jiraataan magaalaas gammadoodha. Nus immoo gaafa jiraataan keenya gammadoo taanee sana caalaa tajaajiluuf kan nu kakaasu waan ta'eef waan baay'ee guddaadha jechuudha. Obbo Admaasuun itti dabaluun akka jedhanitti hawaasni akka fedheen tajaajila kana argachuun isaa carraa guddaadha jedhan. Jiraataan keenya hojii hojjechuu inni barbaadu keessatti tajaajila barbaada. Tajaajila sana bifa gabaabaadhaan argachuun isaa humna guddaadha. Carraa guddaadha. Yeroon inni tajaajila eeggachuuf qisaasisu gara humna misoomaatti jijjiiramuun isaa humna guddaa nuuf dabala. Jiraataa keenya kana caalaa immoo tajaajila kennuu fi akka inni gammadaa ta'u taasisuuf carraan inni kennus waan xiqqaa miti waan guddaadha. Isa kana cimsuudhaaf kan nus akka kutaa magaalaatti hojjennu. Akka kutaa magaalichaattis caalaatti tajaajila kennamuu dhaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuus himaniiru.